Ashama harka fuunee jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanalii Qeerroo Daayimantii. Egaan chaanalii Qeerroo Daayiman guyyaa har'aa taatee addaa tokko isinii qabatee dhiyaatee jira. Taateen kunis taatee baqattoota Oromoo biyya Somaalilaandi magaalaa Hargeysaa jiran keessatti irratti raawwatamedha. Innis osoo waan biraa hin tahin hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiran rakkina guddaa keessa jiran raashina yookaan nyaata yookaan raashina isinii kanneen jechuudhaan waamuudhaan raashina isinii kanneen jechuudhaan waamuudhaan akkasitti hawaasni Oromoo baqattoota yeroo hatattamaan bakka isaan itti waaman sanitti argamanitti nuti isin waamne raashinni kan namuu isin jiru jechuudhaan hawaasa keenya irratti waan hin taane raawwatanii kanaafuu haalli baqattummaa Oromoo biyya Somalilaan keessa jirtu waan haaraan nama gaddisiisuuf uummanni Oromoo addunyaa mara jirtan hundi ummata Oromoo biyya Somalilaandi jiranis ta'ee warreen biraa biyya baqaarra jirtan akka rabbiin bakka kanarraa nu baasu rabbii keenya haa kadhannu nagaan nuuf tura.